Maal of eeggannoo godha. Namni of eegee hin danda'u waaqayyo namaa eegu. Nagaan waaqessaniif haa baay'atu. Hordoftoota Abbee Miidiyaa akkam jirtu nagaa keessanii obboleettiin keessan baay'ee nagaa godha. Isinillee akka nagaa qabdan abdii fi amantiin qabu waaqayyo bira. Egaa obboloota koo har'a maal qabattee dhufte jechuun keessan hin oofu. Obboleettii kanaa asirratti argaa jirtan kuni akkuma kan keessan akkuma kan kiyya. Nan hojjedha jettee biyya ishiitirraa baatee gara biyya Arabaa kana dhufte. Haa ta'u malee wanti isheen hin eegne wanti isheen hin yaadne ishee quunname jechuudha. Innis maal inni hojjetanii akkuma suura irratti argaa jirtan kana miila isheedha. Osuma nyaata hojjetaa jirtu bishaan waan irratti gadi nammee miila ishee akkasitti luqqisee akkasitti badeessee jechuudha. Kana jechuun obboloota koo kun bareedina isaa sanitti agarsiisuuf miti. Dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gaddisiisa ilaaluudhaaf baay'ee nama jibbisiisa jechuudha. Kanaafuu fakkaattonni akka isheedhaa har'a fayyaa qabna akka barbaadnu ta'allee hojjenna akka barbaanne ta'aa jirra. Garuu osuma hojii hojjechaa jirru obboloota keenya of eeggannoo gochuun dirqama jechuudha. Kan obboleettii kana hin beeku sooshaal miidiyaarraan argee fidee dhufe jechuudha. Garuu baay'ee natti dhaga'ame jechuudha. Maaliif beektu har'a yeroo fayyaa qabnu kanumtuu wanti fakkaachuu dhiisuu danda'a. Akka barbaanne hojjechuu dandeenya akka barbaanne ta'uu dandeenya akka wanti dura jedhe garuu wanti namatti dhufu namni waan beeku hin jiru. Hamma danda'ameen waaqayyo ofii kadhatanii gola ormaa kana keessatti hojii hojjechuun baay'ee barbaachisaa jechuudha. Har'a yoo fayyaa dhabne namni nu jaalatu tokkollee hin jiru jechuudha. Dhuguma isiniin jedha hatumti isheen nu dhalteeyyuu numa hin jaalattu yoo fayyaa qabaanne malee yoo akka isheen barbaaddu hojjenne malee yoo yaada gaarii yookaan waan haaraa yaada haaraa uumne malee haati isheen nu dhalteeyyuu hin jaalatu biyya ormaa keessatti haadha ormaa dhiisate jechuudha. Kanaaf ijoolleen mana nyaataa keessa hojjettanii waan barbaadan yeroo hojjettanii mana namaa keessatti of eeggannoo godhaa jechuudha. Sa'aatii kana akkuma beekamu boqonnaa irra jiru jechuudha. Biyya Arabaa bakka hundaayyuu manni barumsaa hin cuccifamaa. Sa'aatiin kun sa'aatii bara haaraa waggoota haaraadha jechuudha. Isaaniif baay'ee kabaju. Kanaaf yeroo manatti ol deebi'an kana boqonnaadhaaf ol deebi'u ijoollee isaanii hin jiru akkasuma keessummaawwan garaagaraa dhufa jechuudha. Yeroo dhufanii akka mana kiyyaatti walii qabsiisanii itti himaa jiran. Yeroo dhufanii hojiin hin baay'ata. Hojii kana hojjedheen xumura jetta malee ofii keenya ilaaltu jechuudha. Kanaaf micoon tuni hoga'uu baay'ate guyyaa 2 guyyaa 3 irra hin bulle sooshaal miidiyaa kanarra miilli ishee akkas ta'ee jira. Kanaaf inni kuni waan xiqqaa itti fakkaatan abboota waan guddaa jechuudha. Kun waan guddaa. Akka waan guddaatti ilaaluu qabdu. Miila dhabe taanaan isheen garuu if fayyiti. Waaqayyoon if fayyisaa akka fayyisa abdiin qaba. Garuu guyyuma 2 guyyuma 3 ciisuun hin danda'amu mana Arabaa kana keessa. Hin beektu hundumti keessanuu hin beekne jechuudha. Kanaaf yeroo hojjettanii hojii sun haa dhumatu bichaan jirinaa malee mi'aan akkamitti hojjechaa jira. Caammaa kaawwadheen jira miila kiyyatti kaalsii kaawwadheen jira miila kiyyatti akkasumallee nyaadheen jira nyaadhee garaa qaba akkas jedha waan kana of ilaalaa jechuudha. Obboleettiin kun akka sooshaal miidiyaa irra dubbisetti oduu nyaata hojjettu bishaan ho'aa irratti nammeedha. Bishaan ho'aa garuu akkamitti irratti namma naaf hin galle yaa'u gizee amma fakkeenyaaf waa tokko nyaata yeroo hojjetanii waan tokko ho'isuu hinuma jira. Gaafa ho'isnu jiru jechuudha. Kaannee dhannee oduma ho'aatti jiru oduma wanti sun nama gubuutti dhannee harkaa hin qabne dirqama harka keenya gallakkisuu dandeenya. Garuu mana Arabaa kana keessa wanti waan ho'aa harkaan qabatan baay'eetu jira. Garuu gaafa muddamne immoo isa sana yaadachuu dhiisuu dandeenya. Kanaaf obboleettiin kun dhugaa baay'ee na gaddisiifte waaqayyoon ishee haa fayyisu jedhaatii kadhadhaa fi dhugaa biyya ormaa keessatti akkas ta'uu jechuun baay'ee namatti dhaga'ama. Inni kun bareeda gadhee si fuula keenya dura fideetii miti garuu anaafis barnoota ta'a siifis barnoota ta'a yeroo hojii mana Arabaa kana keessa hojjettan nyaatas ta'e sadaatis ta'e waan tokko sirriitti of eeggannoo godha obboloota koo of eeggannoo godha dhugaa ana kanaan dura wanta irra gaheetu jira yaa xiqqaatu malee osoo nyaata hojjechaa jiru. Ara kiyya kana irratti zayitiin nammee baay'ee tokkoon rakkataa ture waaqayyoollee na fayyisee jechuudha. Warra yuutuubii koo jalatti jirtanii warra kanaan dura arguu dandeessu jechuudhaan viidiyoo hojjedheen jira akka namni irraa baratuuf. Kanaaf ammas akka irraa barattaniifan jechuudha. Yeroo nyaata hojjettanii miila keessan duwwaa hin deeminaan lafa jechuudha. Yeroo ganna kan ta'e kaalsii ofirraa hin fuudhinaa caammas warra kaawwattan wantoota mana keessatti ofirraa hin fuudhinaa jechuudha. Maaliif yuutoota ta'e kaalsii kaawwattee jiraatte yookaan caammaa kaawwattee jiraatte isarratti gannama malee akkuma jiruun miila ishee kana akkasiin godhu jechuudha. Kanaaf baay'een keenya yeroo baay'ee karaa sooshaal miidiyaa adda addaatiin namni baay'een nu gorsa jechuudha. Baay'een
itti xiyyeeffannee namni maal jedhaa anaaf barnoota darbaa jiraayii moo nama akkamiif dhuma biraatti barnoota darbaa jira jennee itti xiyyeeffannee hin ilaallu jechuudha. Gaafa nurra ga'ee dhufa qofaa boonyee maraanna sooshaal miidiyaa kanarratti dhufne. Gaafa nurra ga'e qofaa boonyee maraanna bichaa osoo hin taane gaafa nurra ga'ee jira kaa boonyee aga barbaanne yoo ta'e ayyii waan badii hin galchu jedhan. Akka barbaanne yoo taane wanti nutti ga'e sun duubatti deebi'uu hin danda'u. Kanaaf osoo namarra hin ga'iin of eeggannoo gochuun barbaachisaa jechuudha. Jarri amma nuti bira jirru kun dhugaa waaqayyo amma nuti fayyaa qabnutti malee yoo fayyaa dhabne isaan gadi nu baasanii raawwatanii warra fayyaa qaban fudhatan jechuudha. Maaliif jennaan mallaqa qabu waan ta'eef maaliif jennaan hojii barbaadu waan ta'eef isaan akkaatii isaan irratti rakkattu hin barbaadan. Kanaaf waaqayyo nama rakkisinii obboloota kiyya fayyaa keessa sirriitti eeggadhaa jechuudha. Fayyaa keessan sirriitti eeggadhaa. Namni of eegee hin danda'u. Waaqayyo nama eegu malee. Waaqayyo biratti immoo abbaan ofii of eeguun dirqama jechuudha. Dhuguma isiniin jiraate wanti nuti har'a halkanii guyyaa walii gadi kaannee hojjannee waa meeqatti rakkataa jirru waa meeqatti dhiphachaa jirru kuni nuti har'a nutti fakkaata malee fayyaa keenya nuuf hin caalu jechuudha. Maaliif wayifuu mammaaksa Oromoon maal akka jedhee hin beektu qabeenya mooraa guutuu caalaa fayyaa ofiititu caalaa jedha. Maaliif qabeenyi mooraa guutuu hin badas hin dhufas obboloota tokko amma barbaanne yoo qabaanne isheen hin baddis isheen bakka isheen dabartu jechuudha. Agafee qaachaa yoollee agafee hojjechaa yoollee dhuguma isiniin jedha amma fee amma argannu suni bakka sana hin dabartu garuu fayyaan keenya immoo dirqama eeggachuu keenya jechuudha. Maaliif qabeenya aga barbaade mooraa guutuu caalaa fayyaa keenyatu nu caala waan ta'eef jechuudha. Fayyaatu caala jechuudha. Fayyaa yoo qabaanne nuti hojjennu sanillee an dura hojjennu sanillee itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Fayyaa yoo qabaanne waan itti dhadhamu sanillee nyaachuu dandeenya, irraa dhuguu dandeenya, irraa argachuu dandeenya jechuudha. Garuu fayyaa hin qabnu yoo ta'e wanti nuti hojjennu tun wanti itti dhadhamu suniyyuu hin bada jechuudha. Kan keenyaa miti jechuudha. Isinii galee kanaafuu wanta isin hin hubattu jedheetiin yaada. Yeroo waan barbaadan hojjettan mana arabaa kanatti sirriitti of eeggannoo godhaa dhugaa. Haga nyaata keessanillee eeggadhaa. Haga uffannaa keessanillee eeggadhaa. Amma sa'aatiin kun sa'aatii qorraatii miila keessanitti waa uffadhaa. Wanta baqa foonuma uffattan sana keessatti akka qorraa ta'uuf kan qorraan ta'an sirriitti adda baasatee beekaa jechuudha. Hojii ofaadhaaf fiigina. Dhugaa ofii keenya inni ilaalu nuti fiiguu malee an ofii kiyya irraa hin ka'eesniin jechaa jira. Waanuma mana kee keessa jiru waan ta'eef jechuudha. Maaliif hundumti keenyummaan haadha ormaa bira jirra? Abbaa ormaa bira jirra jechuudha. Kanaaf yeroo nyaata hojjettan sirriitti of eeggannoo godhaa. Qalbii keessan tokko godhaatii hojii hojjedhaa jechuudha. Garuu wanti namatti dhufu namni beeku tokko illee hin jiru. Isa kan beeku waaqayyoodha. Kana biratti garuu immoo namnis of eeggannoo gochuun dirqama jechuudha. Gaafa ofii keenya eenye gaafa ofii keenya Ineennayyuu garaagarummaa qaba jechuudha. Gaafa immoo yaada gisee hojjennu qalbii tokkoon hojjennuu fi gaafa immoo qalbii tokkoon hin hojjennee garaagarummaa qaba jechuudha. Tarii waan baay'eetti yaadni keenya hiramuu danda'a. Biyya keenya yaaduu dandeenya, maatii keenya yaaduu dandeenya, hojii nutti baay'atee har'a hojii kana xumuraa jennee yaaduu dandeenya. Garuu kana hundumaa achi dhiifnee ofii keenya irratti gaafa xiyyeeffanne fayyaa keenya waan akkana ta'e lakkee akkana ta'a miti jennee gaafa yaadne wayya jechuudha. Isinii galee kanaafuu hojiiwwan namaa kana keessatti yoo hojjennu isaan bichaa gammachiifna jennee kaanna osoo hin taane fayyaan kiyya mee akkamii har'a walumaa kiyya akkamii jennee ilaaluun keenya dirqama jechuudha. Yeroo baay'ee karaa sooshaal miidiyaa kanaan nu darbaa jira. Ijoollee baay'een keessanii xiyyeeffattanii hin dhaggeeffatan xiyyeeffattanii hin ilaaltan jechuudha. Kuni numaaf ta'a laata kun naaf hin ta'u laata jennee itti hin yaadnu jechuudha. Kaachuu malee fiiguu malee gadi jennee wanta nu ta'uuf wanta nuuf hin taane adda hin baafannu jechuudha. Kanaafuu tokkoon keenya ofii keenyatti yaa xiyyeeffannu fayyaa keenya yaa eeggannu fayyaa yoo hin qabaanne obboloota koo wanti nuti itti jirru wanti nuti itti hojjennu hundinuu isaatu duwwaadha jechuudha. Dhugaa zeeroodha yoo nuti jiraanne wanti hunduu hin jira jechuudha. Yoo nuti jiraanne wanti hundinuu jira jechuudha. Wanti hin jiraanne wanti hundinuu hin jiru jechuudha. Kanaafuu keessattuu ijoolleen nyaata hojjettanii sirriitti of eeggannoo godhaa jechuudha. Kan akka bilbilarraa fagaadhaa yeroo nyaata hojjettan. Bilbilaan yaada namaa hata jechuudha. Dhugaa namaan haasa'aa miseejii barreessaa waan akkasii gonkumaa yoo ittiin dhiyaatina jechuudha. Kan akka tiiktookii ilaalaa waan akkasii kanarraa fagaadhaa. Bara kana keessa maaltu akka nu balleesse beektu? Dhugaa dubbachuuf sooshaal miidiyaa fayyadamuu jechuun kiyyaa fi maxxansa nama fayyadama jechuudha. Garuu wanta hojjennu caalaa bilbilatti fiigna jechuudha. Maaliif bilbilatti wanti fiignuufis hin beeka.
Egaa nuti yeroo hojii keenyaa yeroo baay'ee hojii hojjechaa jirra yoo ta'e, boqonnaa irra jirra yoo ta'e, bilbilli keenya boqonnaa keenya. Bilbilli keenya bakka itti boqonnu, bakka itti bohaarudha. Kanaaf isa kanas immoo oduma jiru ofii keenya immoo dirqama eeggachuun gahaadha jechuudha. Bilbilli keenya nuti tuttuqne malee ofiisaatiin dhufee akka nuti tuttuqnu hin goonu jechuudha. Nuun godhu jechuudha. Kanaaf ofii keenya irratti xiyyeeffachuun dirqama jechuudha. Fayyaa keenya irratti. Fayyaan keenya hin qabnu taanaan obboloota koo biyya ormaa kana keessatti baay'ee ulfaataadha. Dhugaa baay'ee ulfaataadha jechuudha. Waaqayyoon fayyaa akka baatanitti miila keessanis harka keessan ta'e qaama keessan guutuu akka manaa baatanitti waaqayyo nagaan isiniif haa galchu. Dhugaa nagaan isin haa galchu hunduma keessanuyyuu. Maaliif nuti kan miidhamne caalaa jechuudha. Biyya Arabaa deemtee akkas taate namaan jedhu. Biyya Arabaa deemtee akkan taate namaan jedhu. Wanta akkanaa kun isin jiran jecha namaallee maal namaaf hin godhu homaas nama hin godhu nama isin dabalu nama isin hir'isu. Kanaaf ofii keenya garuu sirriitti eeggachuun dirqama jechuudha. Mee obboleettii kana ilaalaa akkuma kan keessan akkuma kan kiyya fayyaa qabdu turte garuu har'a ilaalaa miila ishee. Inni kun akkas ta'u jechuun obboloota kiyya waan baay'ee bishaan waan itti irra ganname jechuudha irra ture jechuudha. Yookaan immoo tarii beektu meesaayyuu daftee ni mattu. Dafteeyyuu ni mattu ishiin kan itti dhaffaa hojjetti. Kanaafuu maal isiniin jechuun barbaade obboloota kiyyaa yaada koo sirriitti na hubattu jedheetiin barbaada. Ani amma beekuma kiyyaa wanti isiniif qoodu yeroo waan irraa hubadhe waan irraa beeku waan irra ga'e jechuudha kun. Kanaafuu yeroo hojii keessa hojjettanii hojii qofaaf fiiginaa ofii keenya maal akka hojjettan sirriitti ilaalaa. Tarii nyaattanii hojjechaa jirtu laata? Mee dhugdanii hojjechaa jirtu laata? Uffata akkamii uffattanii hojjechaa jirtu? Kanaafuu kana ilaalaa. Calliftaniituma hin fiiginaa jechuudha. Fiiganii jechuudha waan dhuma keenya bareennee dhumni keenya yoo hin bareenne fiiguu duwwaan homaa nuuf hin godhu. Garatti fiiganis ilaallachuun dirqamadha. Garatti hojjetanis ilaallachuun dirqamadha. Eenyu wajjin akka hojjetanis ilaallachuun dirqamadha obboloota kiyya. Kaanneetuma gara hojii deemnu osoo hin taane mee akkamitti oolman kiyya jechuun dirqama jechuudha. Har'a oduu biyya ormaa kana keessatti dhukkubsannee matumti nu dhukkubeetii iddoon ciisanuu hin jiran. Dhugaa waaqa iddootti ciistuu hin jiru. Namni iddoo ciisichaa sii kennu hin jiru. Achi ofirraa si baasee kan fayyaa qabdu fidata malee. Kanaafuu agafeetawwan nama jaalatanii agafee yoo si jaalatanii dhugaa iddoo kana taayitii mee boqadhu. Mee maal keessa jirta kan siin jiru. Kun beekamaadha. Nama hundaafuu haaraa miti jechuudha. Hundumti keenyaayyuu hin beekna. Kanaafuu yeroo hojii keessa hojjetan sirriitti of eeggannoo godhaa. Yaada keessan qalbii keessan tokko godhaatii hojjedhaa. Malee calliftaniituma fiiginaa hojii xumuruuf qofa fiiginaa. Mee har'a akkamitti hojii hojjedha? Mee har'a maal hojjedhe? Maal nyaadhatan hojjedha jedhaa obboloota koo. Mee maal uffadhatan jireedha? Dhugaa irra deddeebi'anii itti maa jiraan? Odoo obboleettiin kun tarii caammaa uffatteetti ta'e kaalsii uffatteetti ta'e miilli ishii kun akka kanatti hin gubatu jechuudha. Akka kanatti hin miidhamu jechuudha. Yeroo baay'ee nuti hojuma isaanii sana xumuruudhaaf fiigna malee mee ofii kiyyaa nyaata nyaadhee mee ofii kiyyaa dhugee hin jennu jechuudha. Kanaafuu obboloonni keessa sirriitti of eeggannoo godhaa. Sirriitti of eeggannoo godhaa dhugaa waan namni jedhu mee maallaan jedhu jedhaa. Calliftanii fiiginaa sagalee keessa sirriitti dhaggeeffadhaa amma dhumaatti xumuraa. Maaliif waa tokko gaafa irraa hubattanii wanti yaadna keessa jiru isin keessa jiraachuu dhiisuu danda'a. Wanti isin keessa jiru immoo ana keessa jiraachuu dhiisuu danda'a. Kanaaf yaada waliif haa qoonnuu walaa jajjabeessuun isin ijoolleen biyya Arabaa jirru kuni hojii qofaatti fiignu ofii keenyas ilaaluun dirqama jechuudha. Ofii keenya yoo ilaalle ofii keenya yoo kunuunsine ofii keenya yoo hidheenne wanti nuti hojjechaa jiru wanti nuti dadhabaa jirru zeeroodha dhuguma isin jedhaan dhugaa. Zeeroodha jechuudha. Amma namarra rakkinni hin ga'u miti eenyumarraayyuu rakkinni hin ga'a. Garuu amma sana keessaa bahuuf osoo rakkinni nurra hin geenye jajjabaachuun keenya dirqama ta'uu qaba jechuudha. Waaqayyo sinaa gargaaru nagaan biyya keessa sinaa galchu yaadni inni qabadhee dhufe kanumaadhaan eebbifama. Nagaan haa ta'aa.